dhaabbataan maalinni dhaabbataadha kan jedhamu gaa'ela akkamitti isa jedhu barri turtii isaa amma du'aatti gaa'elli dhaabbataan dhiira tokkoo fi durba tokko kan adda baasu gaa'ela dhaabbataa gaa'ela fiixaan ba'e tokko kan adda baasuu danda'u yoo du'a ta'e duwwaadha yoo ishiin ejjite duwwaa yookaan yoo inni ejje duwwaadha. Ijoollee horuun eeyyamamaa eebbifamanii walii wajjin jiraachuun eeyyamamaa gaa'ela dhaabbataa waan ta'eef wal gadi dhiisuun dhorkaa akka kanatti gaa'elli dhaabbataan hundeessaa guddaadha ijaarsi isaa guddaadha addunyaan gaa'ela dhaabbataa addunyaa bal'aadha akka saatiraan Virgiiniyaa saatiraan akka kanatti warra garee ishii wajjiniin gaa'ela irratti dhiibbaa guddaa geggeessitee gaa'ela mancaastee lafa keesse kan otoo hin taane macaafni qulqulluun gaa'elli hamma du'aatti nuun jedha. Hamma du'aatti nuun jedha gaa'elli. Gaa'elaaf ulfina guddaa kenna macaafni qulqulluun. Gaa'elaaf iddoo guddaa kenna macaafni qulqulluun. Gaa'ela kabajamaa gaa'ela ulfina qabeessa kana akka dhaloonni salphisanii akka salphaatti ilaalan kan godhe maalinni maaliif gaa'elli irra ulfina dhabe gaa'ela akka salphaatti gaa'ela akka taphaatti akka ilaalan maaltu godhe gaa'ela kabajamaa gaa'ela guddaa gaa'ela waaqayyo gooftaan maccaa ulfina guddaadhaan dhaabe kana dhaloonni kun maaliif akka salphaatti akka ilaaluuf ta'e maaltu akka salphaatti akka ilaalu godhe duudhaadhaaf duudhaa biyya keenyaa dhaxxanii gaafa laaltanii aadaa Oromoo gaafa dhaxxanii laaltan aadaa Israa'el caafata qulqullaa keessaa dhaxxanii gaafa laaltan baay'ee kabaja qaba baay'ee ulfina qaba arra keessa dhaxxanii gaafa laaltan garuu aadaa macaafa qulqulluuttis yoo deebiftan kan macaafa qulqulluutinis fira walii miti gaa'elli narraa gaa'elli narraa aadaa keenya aadaa Oromoo keessaa dhalanne kaalcharii keenya wajjinis wal dhiita safuun qabu aadaan Oromoo baay'ee safuu qaba duudhaa qaba isaanis waliif fakkaatu kabajan qabu wal kabajuun hin jiru namti baaliyuu gaa'ela isaatiif kennu hin jiru akka barbaade godha si malee dhiirri hin jiru si malee dubartiin hin jirtu jedha waliin jedhama safuu dhabuu isaati argisiisa kun barbaadee waan barbaadee fuudhee galcha jechuu isaati si malee hin jiru si malee hin jirtu jechuun ikkoo araadummaa irraa dhufe filannoo qabaa jechuu barbaadeeti filannoo qabaa jechuu barbaadeeti ishiinis akka waldaa kiristiyaanaa bara ammaa kana dhaloota tokko waldaa kiristiyaanaa keessatti gaafa gorsitu gaafa dheekkamuu barbaaddu indee cherchiin kana malee hin jiru iddoo biraayyuu nan deemaan barbaade cherchii barbaade seenuu nan danda'a cherchii seermoonii hin qabne cherchii sirna hin qabne baay'eetu jiru addunyaa kanarra biyya lafaa kanarra mandara keessa galeera sharaa waxxaxarate saamuudhaaf iggawaxii kan ta'e akkuma manni yeroo ijaaramu iggawaxii ijaarama yeroo ammaa kana seera hin qabu kaartaa hin qabu kanaaf mootummaan dhaqee diiga wanti seera hin qabne hin diigama biyya kana keessatti waan diigamu gaa'ela iggawaxii baay'eetu jira iggawax gaabichaa ብዙ አለ አገራችን ውስጥ iggawax ቤት ብቻ አይደለም iggawax ጋብቻም አለ ካርታ የሌለው መስመር የሌለው ባኩማ አርገንት ማናዊ ጃራን ካራን ረባው ደንዳ ዳቄ እንዲገማ ድራ ካርታ ካሴ ሲራ ቀቤሰን ኢኒጃሬ ዋንቴ ኢየምሲሴ ኢኒጃሬ ዋንቴ እንዲገማ ሞቱማን አገ እስካቫተሪ ፉዴ mana babbareedaa kana diigameera naannoo keenyaan argeera mana babbareedaa namni birrii meeqatti baasee ijaare mastaawotii qalamii dibee kaartaa waan hin qabneef iggawaxii waan ta'eef waan seer malee waan ta'eef dhaqeetu keessaa baay'eedha yoo isaan walitti isaan kan daaku jira lubbuu baay'eetu mana keessa iyyuu bade irratti jige maal inni kun toor malee seer malee
biyya keenya keessa mana seer malee ijaarame duwwaa miti gaa'ela seer malee ijaarame baay'eetu jira. Kanarra kuni maalirraa dhufe bakka deemutti namni gaa'ela godhachaatuma deema. Amma oo iddoo geeddarachaa deema. Namoonni tokko tokko haadha manaa tokko qabatanii jiraachuu kan isaan hin dandeenyeef tokko erga dhalate haadha manoota baay'ee fuudheera. Baay'ee kan hin dhibu macaafni qulqulluun namni tokko haadha manaa tokko wajjin yoo jiraate yookaan dubartii tokko wajjin yoo jiraate amala ishii guutummaatti seefii ta'a sammuusaa keessatti. Kun dhugaa lafa jirudha. Ishii keessatti seefii ta'a. Dhiirri yeroo jalqabaa dhiiraafis durbi yeroo jalqabaa namummaa isaa guutummaa namummaa isaatii keessatti akka mobaayilii yeroo kaameraa kaasu seefii godhata. Nama sana wajjin yoo jiraate namni sun qaamni nama sanaa jireenyi nama sanaa namummaan nama sanaa guutummaan namummaa nama sanaa kan biraa of keessaa hin qabu. Kanaaf nama sana wajjin yoo jiraate hin dogoggoru jireenyi isaa akka argee ishuma argitee isuma jalqabaa isa argite taanaan wajjin jiraachuudhaaf gama biraa filannoo biraa hin dhaqamu. Takka gadhiisee erga ishii baasee tokko wajjin gaafa jiraatu garuu nama lammaffaa seefii godhateera. Namni kun nama lamatu keessa isaa jira. Sammuusaa keessa nama lamatu wal lola. Takka turee ishiis gadhiisee nama sadaffaa wajjin jiraata yoo ta'e nama kana keessa nama saditu jira. Namni kun nama sadi baatee deema. Waasaa ikoon jedhu isinitti maara. Takka immoo waggaa muraasa booddee gadhiisuu yaa qabaatu nama biraa wajjin dhaqee ciisicha gaa'elaa geggeessee yoo dhufe nama arfaffaa baatee deemaa jira namni kun. Turee namni kun miimoorii namootaa ta'a malee gaa'ela nama tokko wajjin jiraachuu hin danda'u. Namatu keessaa wal lola. Nama tokko wajjin yoo jiraatu nama tokko wajjin yoo bulu turee nama kana keessa walga'ii namootatu ta'aa jira. Soo namni kun nama tokko wajjin jiraachuu hin danda'u. Sammuusaa keessa seefii baay'eetu jira. Miimoorii isaa keessa seefii baay'eetu jira. Kaameraa baay'ee kaasaa oola waan ta'e. Kanaaf nama tokko wajjin jiraachuun isa biratti sheemiidha. Akkasuma obboleettonni baay'eenis akkas. Egaani safuu kan dhabsiise gaa'ela akka kanatti borcamaa akka ta'u kan godhe dhiibbawwan har'a gaa'ela irra jiran baay'ee isaanii ilaalleera. Itti daballee yoo ilaalle gaa'ela foolii badaa akka godhatu kan godhe sodomummaadha. Waa'ee sodomummaa uumama boqonnaa 18 lakkoofsa tokko jalqabee lakkoofsa 20 akkasuma darbee baay'ee ilaalleera. Uumama 19 ilaalleera. Barumsa gaa'elaa kana keessatti utuu hin taane sodomummaan eessaa akka jalqabe barumsa lallaba keessatti ilaalle. Namoota mandaraalloo tokkotu gadi ba'ee Sodom keessatti gadhaahummaa jalqabe. Achi jalqabe Roomee boqonnaa tokko lakkoofsa 26 dhaqe. Sodomummaan gaa'ela irratti dhiibbaan inni qabu maali? Sodomummaan suusiidha. Sodomummaan yeroo jalqabaatiif kan mul'ate biyya Sodom Gomoraa magaalaa keessatti dachaa Yordaanos keessatti kan argamtu keessatti karaa uumama isaaniif kenname dhiisanii namoonni karaa uumamaan isaaniif hin kennaminiin wal bira ga'uu jalqaban. Wal gadheessuu jechuutti kama kun. Karaa uumamaan isaaniif kenname dhiisanii karaa kamiyyuu wal quunnamtii saalaa raawwachuun sodomummaa jedhama. Sodomummaa jedhama. Sodomummaan karaa ittiin Waaqayyo uumaan ganama qaama namaa kanaaf kaa'e dhiifamee kallattii biraarra saal quunnamtii gaafa godhamu inni kun maqaan isaa sodomummaa jedhama. Gaa'ela dhiibbaa kaayyoon sodomummaa inni guddaan gaa'ela Waaqayyo dhala namaatiif kan kenne tokko oranii akka baay'ataniif ture. Addunyaa guddaadha gaa'elli. Sodomummaan garuu kaayyoon sodomummaa inni guddaan
karaa uumamaan alaa waan ta'eef sanyiin hin jiru. Homosexualii wajjin wal fakkaata kun quunnamtii saal tokkee wajjin wal fakkaata. Kun gaa'ela qulqullaa'aa Waaqayyo dhaabe irratti arra dhiibbaa guddaa uume qaroomina fakkaatetu dhiibbaa guddaa geessisaa jira. Cubbuu baay'ee mirga arganneerra hidhanii taappeella laxafatanii akka ba'an dubbannee ture yeroo darbe. Quunnamtii saal tokkee sanyii sodomummaa Ameerikaatti jalqabe. Yeroo jalqabaa akka dhukkuba sammuutti fudhatama ture. Utuu gara qaroominaa jedhamuutti hin dhufin ture. Amma garuu duraan dhukkuba sammuutti jechaa warri turan lakki amma dhufeera dhiifameera isa jedhamu bilisummaa argatee ifatti fudhatamaa argatee chaappaa argatee itti fufaa jira jechuudha. Kun immoo gaa'ela mancaase malee gaa'ela ijaaruu hin dandeenye. Beektonni saayinsii akkaataa jalqabamuu sodomummaa baraarraa irraa yaada garaa kennu. Akkaataa jalqabamuu sodomummaa yookaan quunnamtii saal tokkee akkaataa jalqabbiisaa waan tokko kaa'anii darbu. Egaani quunnamtii saal tokkee jechuun dhiirri dhiira akka isaa wajjin dubartiin dubara akka ishee wajjin jiraachuu jechuudha. Gaa'ela dhaabuu jechuudha. Har'a addunyaa keenya irratti mirga argatee waldaa kiristiyaanaa keessatti kaatolikii Roomaa keessatti akkasuma Ameerikaa keessatti biyya keenya keessatti immoo paarsentii 45 karaa dhokataa ta'een geggeeffamaa jira. Geggeeffamaa jira. Waldaa keenya keessatti waan akka tasaa utuu hin beekamin irra ga'ame shamarran lama utuu mana tokko kireeffatanii taa'anii afurramaan gaafa waldaa keessaa ifatamu ishii tokko keessaa gaafa ifatamu ani akkanattan goddanyaa ishii wajjiniin amala akkasiitii wajjin jiraachisa jedhee gaafa bira ga'amu waldoota kiristiyaanaa keessatti waldaa keessatti tajaajilu keessatti illee argameera kun hafuura kun durba akka ishii wajjiniin dhiira jibbitee quunnamtii saal tokkee obboleettii ishii wajjin akka geggeessitu bira ga'ameera. Kanarraa kan ka'e dur dhiiraaf shamarran mana tokko galantu shakkama. Amma garuu durbiif durbi mana tokko kireeffatanii yeroo galan dhiirriif dhiirri mana tokko kireeffatee yeroo galu shakkamuu jalqabe. Dhiirri tokko walaammatee Facebook irratti gaafa argitan ani nannaa isatu sammuu koo dura dhufa waan ta'eef. Dubartiif dubartii yookaan durbiif durbi tokko walaammattee gaafa deemtu shakkamuutti ka'amu. Dur kana miti kan shakkamu dhiirri dubartii wajjin yoo deeme shakkama amma inni shakkamuu dhiiseetu kun shakkama. Hafuurri kun hafuura ajaa'idha. Hafuura ajaa'a. Egaa homosexualiin yookaan sodomummaan amala darbarsa hafuuraan darbee dhaloota gaa'ela qulqullaa'aa qaban kan mancaasedha. Namichi tokko haadha manaa qaba. Dhiirri tokko immoo abbaa manaa haadha manaa sanaa hin barbaada yeroo hundumaa hin gaada. Kottu meedhaan kaaffetti waama. Iddoo qoomni iddoo namni hin jirretti waama. In rakkise. Maaliif fedhee gaaf tokko gaafa qoomnitti dhaqee haasofsiisu akka kanatti jaalalli sirraana qabeetu kiisingii yookaan dhungoo isa jedhan kana geggeessa. Umnaan harkaa ba'eetu gaafa dhufee nutti immoo akka kanatti rakkadhe jedhee hin boo'e maalinni goddanyaa koo kan ta'e nama akkasiitu amala akkasiitiif na barbaada waan saanaa galuu dhi'anaa faaraadha jedheetu boo'a haadha manaa isaatti mata. Wajjiniin ciisuu barbaada dhiira akkasaa wajjin. Hafuurri kun laftinni hin gahin hin jiru jara keenya. Laftinni hin ga'uun hin jiru faca'eera. Kanarraan kan ka'e haadha manaasaa jibbe sun. Haadha manaasaa dura ka wajjin jiraatu jibbe. Ijaan argaa ishee jibbe. Dubartoonni waan akkasii jalqabanis abbaa manaa isaanii jibbu.
hin jibbisiisa. Karaa qajeelaa jibbisiisa. Karaa Waaqayyo kaayee jibbisiisa. Isaan kun farra gaa'ilaati. Isaan kun dhiibbaa gaa'ilarra ga'edha. Isa kanaafi sodomummaa yookaan quunnamtiin saaltokkee kun dhiibbaa naannoo fi hawaasummaa kan akka dirqisiifamuu, namatti bitaacha'uu, jireenya sirrii wal quunnamtii saalaa fakkaatuun wajjin shaakaluu akka ijootti kaa'u namoonni baay'een. Dhiibbaa naannoo fi hawaasummaa kan akka dirqisiifamuu kun maal jechuudha? Dirqisiifamuu dirqiitti yookaan dirqamatti humnaan. Inni kana biraa immoo namoonni quunnamtiin saalaa inni caaffanni lafa kaa'e yookaan namaaf namni kan walii wajjin jiraatu itti bitaacha'u. Fedha mataasaa ba'u achirraa dhufee kan geggeeffamedha jechuudha. Maatii keessatti illee haala rakkisaadhaan guddachuun baay'ee ulfaataadha. Dhiibbaa aadaa, araada adda addaa karaa kallattii garaagaraatiin namoonni biyya garaagaraati biyyoota garaagaraati amala garaagaraa kana fuudhanii hawaasa keessa gaafa galan ijoollee muraasa ijoollee xixiqqoo gaafa barsiisan ijoolleen amma karaan beekamneen cubbuu kanatti guddatu. Walquunnamtii saaltokkee yookaan sodomummaan kun kan inni irraa dhufu saalquunnamtiin karaa garaagaraati amma addunyaa kanatti babal'achaa kan jiru. Saalquunnamtiin afaanii jira. Oral sex jedhama inni kun. Balleesseera gaa'ela inni jedhamu tokko isa kana. Tarii gurra keessanii faaradhaa addunyaa kanarratti garuu haaraa miti. Waan tokko waan ciiggaajisaa waan dubbachuusaa ulfaatu gaafan dubbadhu arrabni koo jaalate miti. Garuu dhaloonni kun beekutu irra jira. Garuu dhaloonni kun sirriitti adda baafatee beekutu irra jira. Akkamitti saalquunnamtiin afaanii kun akkamitti yoo naan jettan afaaniin kiisingiidhaan gargari arrabaaf arrabaan kan geggeeffamudha. Kanarratti namni fedha isaa ba'a. Fedha foon isaatii ba'a. Isaa booddee quunnamtii saalaa karaa seeraan isaaf kenname jibbuutti dhufa. Inni kun sodomumaan jedhamu inni gara biraa saalquunnamtii karaa galteessumaa kan raawwatamu inni kunis akka kanatti dhaloota biyya lafaa kanatti mancaatii guddaa kan fidedha. Walquunnamtii saalaa kanneen akka suusidha bara wanti kun hafuura hamaa waan ta'eef waan bareedan hojjisiisu. Fincaan illee fincaanuma isaa namni fincaa'u hafuurri hamaan suusii gadhee waan itti fideef jechuudha. Fincaa waliillee kan obaasu addunyaa kanarratti akka kanatti kan manca'e waan baay'ee jira jechuudha. Dhangala'aa qaama keessa dhangalu kan waan xuraadha jechuudha. Dubbachuusaa kan namatti ulfaatu addunyaa kanarratti wanti baay'een dhangala'ee gaa'ela dhugaa mancaasee jira jechuudha. Sodomummaan araara kan hin qabnedha. Wantoonni nama dubbadhe kun Waaqayyo duratti araara kan hin qabne ibiddaa fi dhagaa boba'u waaqarraa kan harcaasisedha jechuudha. Ibiddaa fi dhagaa boba'u harcaasise sodomummaan salphaa miti. Toora kennameef toora qabameefin dhiisanii jiraachuun kan jalqaban sodomummaa yookaan quunnamtiin saaltokkee dhagaa boba'u waaqarraa kan harcaasise karaa Waaqayyo uumaan isaaniif kenname dhiisanii karaa hajaa karaa sirrii hin taaneen shaakala garaagaraa keessa galudha. Sodomummaa irraa eeguudhaan jireenya gaa'elaa toora nuuf kenname keessatti jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha.
warri abbaa manaa qabdan abbaa manaa keessan miidiyaa garaagaraa fi kallattii garaagaraatiin waan irraa calaqqisu hundumaa gorsaa jireenya isaa dubbii waaqayyoo keessatti eeguun baay'ee barbaachisaadha. Dhiibbaa gaa'ela irraa kan ga'e tokko poornoogiraafiidha. Poornoogiraafiin maalinni? Poornoogiraafiiwwan garaagaraa ilaaluun yookaan hordofuun baay'ee sammuu dhalootaa mancaasee jira. Innis homosekshuwaalii yookaan sodomummaatti aanee sadarkaa guddaa gaa'ela irratti dhiibbaa jabaa kan geggeessu keessaa tokko poornoogiraafii ilaaluu yookaan hordofuudha. Kunis walquunnamtii tooraan kenname dhiisanii fedha ofii karaa kana raawwachuu jechuudha. Kuni hawwii yaada garaa ofiitiin walquunnamtii saalaan raawwatanii quufuudhaan gaa'ela ofiif iddoo dhabuu keessaa iddoo guddaa kan qabudha. Poornoogiraafii jechuun fedha ofii karaa saalquunnamtii utuu hin taane karaa fedha gara biraa ilaaluudhaan ba'uu jechuudha. Fedha ofii ba'uu jechuun fakkeenyaaf namni tokko saalquunnamtii haadha manaa isaa wajjin kan godhu bira gahuu dhiisee garuu poornoogiraafii qullaa kallattii garaagaraa irra geggeessuudhaan taa'ee mana isaatti ilaaluudhaan yookaan fedha ofii isaatii miira ofii isaatii kaasee fedha ofii isaatii ba'ee quunnamtii saalaaf fedha haadha manaa isaa wajjin dhabuu jechuudha. Kuni poornoogiraafii jedhama. Kuni hawwii yaada garaa ofiitiin walquunnamtii saalaan raawwatanii quufu. Yesuus waa'ee kana akkas jedhe hamaa ta'uu isaa irraa kan ka'e akkana jedheetis hin ejjin jedhamee akka himame dhaggeessanitti ture. Ani garuu isinittan hima namni ija hawwaatiin dubartii ilaale garaa isaatti ejjeera. Maatewos 5:27. Ejjuu jechuun inni Yesuus Kiristoos jedhe dhaloonni dhufaa jiru maal akka hordofu waan beekuuf ejja jechuun namni tokko yaada garaa isaatiin manca'ee yaaduma garaa isaa keessatti fedha isaa kan bahu yoo ta'e waa tokko ilaalee ija hawwaatiin waan sana irratti yaada isaa kuffisee irratti dibbendi godhee yoo ittiin kufe ejjeera namni sun kufeera dubartii bira utuu hin gahin jedhe. Kun kan inni argisiisu namni tokko yaada isaatiin fedha ejjaatiin guutamee yeroo fiilmiiwwan ejjaaf nama kakaasan ilaalu ejjaa waan jiruuf fedha isaa ba'achaa waan jiruuf gaa'ela isaatiif fedhii isaa du'aa ta'etu argama jechuudha. Kanaaf dhiibbaa jabaa irra gaa'ela irra jiru poornoogiraafiin hordofuudha. Yeroo kana fedhii ofii baafachuun cubbuu amma dhiiraa wajjin ciisuu yookaan dubartii wajjin ciisuun amma sana caalatti poornoogiraafii hojjechuu wayyaa ilaaluu wayyaa hordofuu wayyaa kanatti irra gammachuu namaa deebisaa jedhanii lafa kaa'aniiru. Kuni garuu gaa'ela diige yaada ofii hamaa gaa'ela diigu waan ta'eef amansiisaa godhanii lafa kaa'uun har'a addunyaa kana gaa'ela kan diigu qabxii ijoo tuqaa ejoo ta'ee argame. Kanaaf poornoogiraafii ilaaluu jechuun rakkoowwan hedduu gaa'ela irratti ka'uudhaan humna gaa'elaa dadhabsiiseetu argama. Dhiibbaan gaa'elaa har'a jiru amala sodomummaa fi quunnamtii saaltokkee amma kana ilaalle. Karaa mootummaa yookaan haala bulchiinsa yeroo ammaa maaltu jira gaa'elaaf? Paarlaamaa Macaafa Qulqulluutiin innis ilaala. Tokko haala bulchiinsi yeroo ammaa waan tokkodha. Kun cubbuu mirga mootota biraa argatee keeyyataan katabamee jiru iddoo guddaa kan qabu ta'ee addunyaa keenya irratti chaalenjii guddaa kan uume. Akka biyya keenyatti yeroo ilaallu waajjiroonni mootummaa har'a guyyaadhaa gara guyyaatti kan inni irratti qoramaa oolu waa'ee haadha manaa fi waa'ee abbaa manaa akka ta'e ragaan jiru yookaan daataan guyyaadhaa gara guyyaatti funaanamu ni mul'isa. Seerri biyya keenyaa haati manaa fi abbaa manaa qabeenya isaanii gargar qooddatanii gargar ba'uu akka danda'an mirkaneessa. Hangasti muraa godhe hin danda'ama. Waliin galta yoo ta'e har'a wal fuutanii bor wal diiguu hin dandeessu. Mirga kenna. Wal gargar ba'uu hin dandeessu jedheetu mirga kenna. Dhaloonni kun caaffata qulqullaa'an waan mirga hin kennineef seera biraa mirga argateera. Yoo xiqquma antinaa ta'e gargar ba'uu koo hin dandeenya seeraan gargar baana edu baay'ee kan sin ajaa'ibu ani namoonni tokko tokko akkas jedhu gaa'ela guyyaadhaa gara guyyaatti araarsaa oolla. Isa tokkotu gaa'ela araarfachuudhaaf dhufe
walii wajjiniin gaa'ela jiraachuu dadhabneerra. Kanaafiyyuu gargar baana jedheetu iyyata isaa dhiyeeffata. Maaliif jennee gaafa gaafannu tokko mi'a gargar qabna. Nuyi mi'a gargar qabna. Akkamitti? Tokko mi'a tokko yoo bite tokko immoo mi'a tokko bitaa gaafa gargar baanu hundumti keenya mi'a keenya beenna gargar fudhannee gargar ba'uu dandeenya. Fakkeenyaaf dheedhee waan baay'ee kaase namni sun maaliif? Why? What is the reason? Jettee gaafa gaafattu immoo ciisichi gaa'elaa keenya gargari. Ani iddoo biraan ciisaa isheen iddoo biraa ciisti. Kanaaf gargar baaneerra. Mi'i keenyas akkasuma gargar ba'ee jira. Mana tokkotti galla malee diigganneerra gargar. Warri jedhan jiru. Egaa guyyaa guyyaatti waan baay'een nuquun namaa oolu. Egaa akka macaafa qulqulluutti maal gargar hirachuu qabu? Ija macaafa qulqulluutiin gaafa laallu ko saayinii miti, teessoo miti, algaa miti, biifee miti yookaan televezyiinii miti kan isaan gargar fudhachuu qaban mana gargar kutachuu miti. Caaffanni qulqullaa'an isas bakka tokkotti argatan yoo ta'an foon isaaniitu tokkodha. Utuu dhugaan galeefi foon ofii gargar ciratu hin danda'amu malee soo gaa'ela hiikuun hin danda'amu jechuudha karaa tokko. Foon isaanii tokkodha malee foon isaanii tokko walitti kennamee foon isaanii kan walitti qaban foon isaanii kana namummaa isaanii kana walitti qabu. Isa gargar fudhachuu hin danda'u gargar diigachuu hin danda'u foon isaanii kana hin danda'an soo hin danda'amu jechuudha gaa'ela hiikuun. Akka salphaatti bulchiinsi biyya keenya mirkaneessee fi kanaaf manni seeraa harki caalaan parasantaayiliin 100 keessaa 90 kissiin jiru dooseen jiru gaa'ela waliikaa jirudha. Inni immoo kan wal kaasasuun seeratti wal dhiyeessuun kan warra seera qabeessaan gaa'ela dhaabbataniiti. Innumtu jechuudha. Inni immoo warra seera qabeessaan gaa'ela dhaabbatanii warri kaanoo siin beeku keessatti as beeka dheengadda feestaala fudhattee dhuftee homaa fiddeen dhumne homaas fudhattee ba'uu hin dandeessu ba'uu dandeessa feestaala kee fudhatteedha. Deemuu dandeessadha. Innis ishiinis takka turte deemuu dandeessa maallatti fiddee dhufteetti. Jaarsa waldaa kamtu taa'ee walitti nu fide. Koree kami paastarii kami wangeelawii kamtu walitti nu fide. Maal qabda hoo? Salphaadha jechuudha. Akka salphaatti dhuftee akka salphaatti galte jechuudha. Akka salphaatti dhuftee akka salphaatti gargar ba'u jechuudha. Kanaaf adeemsi gaa'elaa akka salphaa kan ta'e kanaaf salphaatti walitti dhufa salphaatti gargar ba'a. Inni warra manni seeraa warra wallaaban iyyuu warra seera qabeessan dhaabbatan isaanumtu. Gaa'ela bara irraa kana seera biraanuu waliin naqaa jiran isa bara amma torban irraa walitti dhufu lamaan irraa chaawu. Eessatti mana seeraa dhaqu? Ragaa kamiin mana seeraa qabu? Waraqaa kamiin mana seeraa dhaqu? Abbaa manummaa samanaa maalii qabu? Mazzagaajatti laayisensii maalii qabu? Gaa'ela laayisensii kan mootummaa hin qabne, laayisensii kan waldaa hin qabne, laayisensii kan waaqayyoo hin qabne. Kanaan gaa'ela maaliin jedha ejjan jedha malee. Isa kanaaf mirkaneeffateera. Kuni dhiibbaarra gaa'elarra jirudha. Namni tokko gaa'ela dhaabee maali mootummaan nuu iyyama gargar ba'u. Qaama waajjira poolisii dhaqeen fidaa isaa booddee mi'a jiru adda nuu baasaniin isa kamidhaa? Seera kamiin dhufeetu mi'a gargar baasan namni kun caaffata maalitti deeggara? Isa kanaaf baay'ee ulfaataadha. Seerri biyya keenyaa haati manaa fi abbaan manaa qabeenya isaanii gargar qooddatanii gargar ba'uu hin danda'udha. Macaafni qulqulluun garuu du'a malee wanti gargar baasu hin jiraatin jedha. Waaqayyo waan ijaare sababiidhuma halleen namni yeroo diigu dheekkamsa biyyatti fiduurra darbeeyyuu maatii diigamaa biyya diigamaa akka ijaaramu taasisa. Akka wanti diigamaan lafa qabatu taasisa. Biyyi tokko maatii irraa jalqabdi. Kanaaf maatiin yeroo diigamu achumaan biyyi tokko diigamaa jiraachuu isaatti in hubatama. Yesuus akkana jedhe waan waaqayyo walitti qabsiise namni gargar hin baasin. Maatiyoos 19 dhaqaa dubbisa. Lakkoofsa 6 baasaa. Kanaafuu gaa'ela diiguun gaa'ee eenyuyyuu miti. Kutaa kana irraa barachuu dandeenya. Eenyuyyuu gaa'ela diiguu hin danda'u. Seerri abbaan haati obboleet durbiin michuun eenyuyyuu gaa'ela diiguudhaa hin qabu. An gaa'ela namaa gidduu dubbachuu baay'een safeeffadha. Waaqayyo gooftaan dhiibbaa gaa'ela irra jiru
nurraa akka kaasu waaqayyoon kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Farra gaa'elaa kan jedhaman kana duwwaa miti. Farri gaa'elaa dhiibbawwan gaa'elaa irra jiran kana karaa biraa farra gaa'elaa jenneetu kan nuyi waamne farra kan jedhamu diina wanta jiru sanaatii jechuudha. Diina waan jiru tokko balleessuu kan danda'u. Fakkeenyaaf farri cubbuu qulqullummaadha. Kanaaf kana immoo farri waan qajeelaa waan jal'aa waan ta'eef ilaaluun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Egaa inni farri gaa'elaa inni tokko ejja ilaalleerra. Ejji farra gaa'elaa waan ta'eef du'a namatti harkisa yookaan du'a namatti fida. Gaa'elli tokko tokko ejjaan guutuudha. Ejjaa haadha manaa isaa wajjin jiraachuu barbaada. Inni kun du'a. Leewwota boqonnaa 20 lakkoofsa 10. Ejji haadha manaa ofii yookaan abbaa manaa ofii dhiisanii kan biraa wajjin ciisuu akka ta'e. Inni lammaffaa farri gaa'elaa haadha manaa tokko ol fuudhuudha. Farra kun haadha manaa tokko ol fuudhu keessa deebii 17 dhaqaa dubbisaa. Kun immoo yaada namaa bittimsuu bira darbeeyyuu boqonnaa nama dhoowwata. Akka kakuu aaraatti garuu namni kamiyyuu haadha manaa tokko qofa akka qabaatu jala muramee ibsameera. Fuula Waaqayyoo duratti namoota lamatu tokko ta'ee jiraata malee namni sadii tokko ta'ee afur tokko ta'ee kan jiraatu hin jiru. Caafata qulqullaa keessa akka ija gaa'elaatiin namni tokkoof tokko durbi tokkoof dhiirri tokko ida'uu lama jedhu ida'uu tokkooti kaalkuleetii Waaqayyoo keessa. Kanaa dhala tokko lama ida'uu tokko yookaan sadii ida'uu sadii tokko hin jedhu. Namni tokko akka waan Waaqayyo saba walitti naaf qabe ittiin jedheetti namoota hedduu walitti qabee ittiin rakkata. Namoota hedduu wajjin kan jiraatu otoo jiraatu argitu. Namoota hedduu wajjin yeroo jiraatu ni mul'ata. Dhiirri tokko akkas godha. Waan tokko dhugaa isinii beefixa. Barumsa gaa'elaa kana utuu isin barsiisu karaa toora nama isin barsiisu kana utuu isin barsiisaa jiruuti. Gaa'ela diigamaa tokko araarsuudhaaf ittan deeme. Baay'ee kan isin ajaa'ibu inni namni kun jechuudha. Namni nani waa'ee gaa'elaa obboleettii tokko araarsuudhaaf itti deemu inni sun haadha manoota 3-4 toora galfateetu fuudhuudhaaf irratti mari'ata. Ishiin garuu haadha abbaan manaa koo isuma ittee waan beektuuf kallattii biraarra ija ishiin facaafne ture. Akka Waaqayyo iyyameefitti ilaala ture. Nama sanaan yaada walitti bu'eeraan. Maali kuniin akkasii abaarsa guddaadha. Waaqayyo gooftaan machaa nu gargaaru. Isa kanaaf gaa'ela keessaniif amanamaa nama gaa'ela isaatiif amanamus isiniif haa kennu Waaqayyo gooftaan machaa hunduma keenya haa gargaaru. Araarri fayyaanni Waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Eebbifamaa afaa bara baraan.